beekumsi hedduu dubbisanii hedduu qorachuudhaanii miti. Kitaabolee hedduu dubbistee addunyaa kana keessatti ilmii hedduu walitti qabuudhaanii miti. Beekumsi Rabbii tokkicha sodaatuudhaani. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ikhwatii wa hibbatii. Beekaa namaa jechuun nama kitaabolee hedduu fi qo'annoo hedduu geggeesse osoo hin taane nama waan dhagee fi waan baratee fi waan qorate Rabbii ofii sodaateedha. مسروق الكجاني رحمة الله عليه رحمة واسعة كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. قربادا فقايا رجلا بيكم سرة أن يخشى الله ربي في صداته يو بيكم سي إسات له بيكم تيدا في قرنو في قوانو إساتك قوتات له waan beekeef waan dhagahee waan qorate Rabbi ofii yoo sodaate beekaa namaa jechuun nama sani jedhan. Wakafaa bilmar'i jahlan an yu'jaba bi'amali. Gurbaadhaaf wallaalummaarraa isaa gayaadha jedhan. Wallaalaa daangaa darbeedha inni eenyu namni qoratullee baratullee kitaabolee hedduu dubbisullee addunyaa kana keessatti beekumsaa fi beekamtii qabaatullee namni hojii isaa keessatti Rabbiin hin sodaanne ka hojii isaa keessatti of dinqu an kanan hojjedhe an nama akkanaati beekaa akkanaati nama akkanaati jedhee namni lubbuu isaadhaa of ajaa'ibsiifatu namni hojii isaa ajaa'ibsiifatu namni lubbuu isaa keessatti waa'een guddina isaatii isatti dhagayamu namni an bar waan akkanaan hojjedhe jettee lubbuun isaa isatti asaastu wallaalaa jechuun nama sani jedhan. Kanaaf beekaan nama hedduu barate osoo hin taane nama hedduu Rabbiin sodaate. Kitaaba hedduu dubbisuu fi barreessuuni hojii hedduu hojjechuuni osoo hin taane kabajnii fi guddinni beekumsi waan baratan waan dhaga'aniin Rabbiin sodaatudha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.